Kajaram akkasumas keessaa akka dhufte waaqayyo waldaa burqaa jireenyaa addunyaa kana keessatti maal siif godhe maal siif raawwannaan dhuga baatiif akka iddoo kanatti argamte isa si gargaare waaqayyoo fi saba waaqayyoo kana irratti dhugaa ba'e. Maqaan koo Keetii jedhama. Kanan jira akkasumas Oromiyaa keessatti. Waan waldaa burqaa jireenyaatti naaf baay'eedha garuu waan keessaa godhumatti jira dhugaa. Ishiinis maalinni gara waggaa tokkoon taa'amutaan koo jiraannatti godhate. Yeroon hojjetadhu yeroon dhaadhannaan natti baay'ata natti godhate. Mana mataas dhabuu baay'ee nan jeeqaa maaliif namni qulqullina irraa kan kennaa jechuu danda'a. Baay'ee mana gadda. Nama bukkee taa'uu danda'a jechuun nama rakkisina irraa fuudha waan ta'eef. Nama garuu narraa bareeda. Injiraan kun yeroo ammamiitiif mataati keessatti utuma miicattuu utuma qulqullina isaa eeggattu akkasitti baay'ate dubbatteetta garuu guyyaa kam siif kadhatamee hammam ture sirraa badee isa kana akka dubbattu hin barbaadu. Gaafichi waan irraa bade. Haleluuyaa. Tolee waan namatti ulfaataa fakkaatu isa waaqayyoof salphaa kana warra akka keetarii dhofkatanii kan jiran baay'ee jiraachuu danda'a isaan kanaaf maal laamta? Mal, jechuun birii sobaa sana gochuun danda'an faarmaasii jira. Waa baay'ee sibiila namni sobaa baay'ee dibadhu namatti kun yoo akkasuma qoonfiloo waa garaa garaa dibadhee naaf laafte. Garuu akkasumatti naa kadhatamee afurii mana irraa eegga'ee narraa gadi. Kanaaf godhatan gadi biriis baasanii akkasuma waan hin banne tokko godhatan nasaa dhufanii fayyadu. Maqaan koo ishee Tasaananaan jedhu naannoo Oromiyaa magaalaa tajaajiltuu daakonaa waldaa burqaa jireenyaati. Waaqayyoof galannatamu mee dursaaf dhaabachuu keenyaaf as ga'uu keenyaaf ani ji'a kana keessa iddoo 4-5 makiinaadhaan deeme sayyuu ijoollee koo fuudhee garuu amaan tokko nan arganne. Dandeettii kootiin, ogummaa kootiin, beekumsa kootiin, eegumsa mataa kootiin godhee fituun ta'e waan baay'ee argaa jirtu sababa ta'eef isinis ayyaanaaf maatii bira dhaquu dandeessu, iddoo garaagaraa tajaajilaaf deemuu dandeessu. Kana hundumaa waaqayyo isin eegee akka kanatti har'aan isin ga'e waaqayyoon galateeffadha. Durseen faarfannaa tokko faarfadha. Waldaa kanatti waan baay'ee naa godhe gaafa guyyaa 17 ani waaqayyo kophaatti baasee waan natti dubbate qabu lallabumaaf ergaa sitti darbu keessaa fudhadhee ameen jedhee fudhadhee waan naa ta'e kanaaf hundi keessan waan taasitti ta'u waan taasitti lallabamu faarfannaadhaan lallabaan kadhannaadhaan yeroo asitti waa geggeeffamu of keessatti of ilaala. Saganaa namni akka irra si kaa'ee raajii maqaa si waamee dhukkuba keessa maqaa dha'ee dubbatu duwwaan ilaalina dubbiin dubbee amantii. Gaafa 17/2016 kan waaqayyo si eeyyame kan si dhowwatu hin jiru. Tokko gaafa 24/2016 ganam mata dureen itti waaqayyo dubbate waaqayyo gadi sii bu'aa ganama kun gaafa 24
gaafa digdamii afurii galgalama maal jedha waaqayyo si wajjin haa ta'u malee moo'ichi kan keeti. Ameen jedhee fudhadhe maaliif wanta keessa jiru gatiin beekuuf mata beekuun na ilaallata jedhee fudhadhe waaqayyos akkuma sanatti boojuu na buusisee na fide jechuudha. Waaqayyoof galateeffadhaame waaqayyo sababa. Gidduma kanatti immoo walitti qabee wanta dubbatameef wanta waldaa kanatti dubbatamee an fudhadhee naa ta'e fixuu fedheetti wangeelaawwi fayyeetu lallabanii fixanii yeroo dhumarratti tu kadhatanii nama biddeen waxii hin qabne nyaataa jiru argaa. Wangeelaawwi fayyee olumatti qabanii dubbatan malee wayii nusii fedhanii argaa dubbatamee jiru kan akkasiin yeroo hundaa sammuutti qabatanii barbaadu. Nama biddeen waxii hin qabne nyaatu ennaan xalaaqoo gaambaadhee ture ankoo ta'ee ma fudhadhee gad yeroo raajiin somsalootii keessa jiranidha kun. Achi waaqayyo maal godhaa caamsaa amlee keessa xalaan na qaqqabee xalaan guddina na qaqqabee miindaa qabu amma miindaan gadhiifamu ta'e. Miindaa isa hin qabne sana xalaa sanarra taa'ee biddeen waxii hin qabne gaafa jedhu isuma kana jedhee fudhadhee ameen jedhee fudhadhee gad guyyaa sadiitti xalaan miindaa keenya ibsu akka nuyiinaan wangeelaa fayyeen akka sedhafe nuu kennan. Kanaan jirru gaafa xalaa koo dubbisu miindaan amma nyaachaa jiruu fi miindaan xalaa koo irratti barreeffame dogoggora isaan nyaataa jiru ni fakkeenyaaf 10,000 nyaadha yoo ta'e isaan immoo 15,000 jedhanii barreessan jechuudha. Lakkii kun ankoo minyaan kana siin nyaanne maaliif garaagartee sana gidduutti naa kaffalamu gatii dhiphatu miindaan kun ankoo minyaan deebisa. Maaltu si dhibe faayinaansii garaagartee sana sii kaffalaanidha lakkii jedhe lakkaa miindaa isa 15 jedhu sana namni biraa nyaateera. Isa xaaxa'uuf jedhanii ankoo irratti barreessanii ergan. Angaruu kun naan galle garaagartee miindaa sanaa yaadeen godhee iyyata galfadhe malee waan isaan yaadan sun naan galle. Waaqayyo sana hundumaa shaaree gaafa 24 akkasee waaqayyo nama sadii fedhe raajii maddubatti gaafa meeqa 24 6,2016 waan gatii itti baaste kaasaa wajjin sii kaffalamaa jedhan galateeffadhaa waaqayyo. Kaasaa wajjin jechuun maal jechuun dudduubatti deebi'ee jechuudha. Hojii waaqayyo laala dinqinu Yesuus akkeetti hojjeta amanneenyaa gaafa 24 kuni gaafa 24 galgalamoo mata duree sila sinii kaayera beekamtii waaqayyoon ala wanti ta'u hundumtu akka sirratti hin taane dadhabbii kee waaqayyo gatii malee akka namni lallabuma kanatu lallabamaatu kana fudhadhee guyyaa 3 dudduubatti deebi'ee guyyaa tokko immoo ji'a torbaffaa keessa wanta sinii ta'u jira ji'a torbaffaa godhatuun midhaan akka waan ji'a torbaffaa xaafametti godhanii dookumentii isaanii sirreessuu fedhanii akka waaqayyo jedhe waaqayyo gochisiisaa hin sobu abbaan keenya ji'a torbaffaa jedhee ji'a torbaffaa sana keessadha kan daddaabbeen gogaan sun isa sirrii isaa kaasaa wajjin akka dubbatetti hojii isaa raawwate waaqayyoon naa galateeffadha. Hojii hojjedhu keessatti ani waan dingataadha baqaanaaf waaqayyoof tu beeka. Ispoortii aadaa ture borii kan nyaatu jedhamee har'a nama ispoortii aadaa sanaaf nyaata aadaa dhiyeessuu barbaadanidha. Yeroo waaqayyo sinii ka'u isuma si tuttuqu sinii kaasa waaqayyo. Mee nama simbiraadhaan isuma tuttuqu sinii kaasa jedhaan guddinuma keessa jaallanne kaasee isheen qopheessite humna godhaanii qopheessa haa ta'u garuu suman barbaadanii namoonni baay'ee oromti re'aa fakkaatanii nu duukaa deeman jaallatanii isa isaan keessaa dabalan kanaaf isaanitti gaddinu isaanumaan hojjechuun sammuu nama dhiba akkuma si gateetu si kaasa jedhuma raajiin yeroo baay'ee jecha kan fayyadamu baay'ee na dhibe hojii waaqayyo anaanas rakaanii namni warri natti hin senne ishee yoo hojjette hoo carraa kana bannaafee namni natti siqummoon barbaadu wanta sana achi warri dhufan sun immoo gatii baay'ee guddisan biiroon immoo isaati sanatti baajatan qabu ture
finance la fi Kenya to bakashe mabtsara la ne wonde site gati gadana dan no jettena angati gadana mi tolati wajaduna jedani dosan tibe kamte argade isabori ko yad achi wanta niyan kafalti niyanne nyata da stadiumi ke opese ministero ta brati brata makodate biro ko timbe kame anisi timbe kamte argade gati sargade wa ayo nagalate fata wa